Amaloota kenniinsa tajaajilaa. Yeroo darbe akkuma ilaalle yuutuubii yookiin chaanaalii kana keessatti gosa tokkoffaa keessatti kan ilaalle kenniinsa tajaajilaa, tajaajilamaa fi akkaataa qabiinsa tajaajilamaa kan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo amaloota kenniinsa tajaajilaa haa ilaallu. Amalootni kenniinsa tajaajilaa 5tu jiru. Tokko, qabatamummaa dhabuu, services intangible. Lammaffaan, adda bahuu dhabuu. Kana jechuun qaama tajaajila kennurraa adda hin bahamu jechuudha. Sadaffaan, kan dafee badu ta'uu, yeroo irratti hundaa'a. Kuufamee hin taa'u. Fakkeenyaaf nagahee tajaajila geejjibaa kan bara kanatti fayyadamne bara dhufutti itti fayyadamuu dhiisuu, kan tokkoof itti fayyadamne gosa biraaf itti fayyadamuu dhiisuu. Afuraffaan, adda addummaa. Kana jechuun tajaajiltoonni haala tokkoon hin tajaajilan. Namaa namatti, dhaabbataa dhaabbatatti garaagara ta'uu mala jechuudha. Shanaffaan, abbaa qabeenyummaa hin horatamne. Tajaajilamaan mirga tajaajilichaatti fayyadamuu malee mirga abbaa qabeenyummaa horachuu hin danda'u. Maalummaa kenniinsa tajaajilaa. Kenniinsa tajaajilaa jechuun adeemsa maamilli dhaabbata tokkorraa tajaajila itti argatuu fi dhaabbatichis abbaa dhimmaatiif tajaajila isaa itti laatu jechuudha. Duudhaalee kenniinsa tajaajilaa. Duudhaaleen kenniinsa tajaajilaa hedduudha. Isaan keessaa ijoo kan ta'an kutannoon hojjechuu, selflessness, hanga barbaadamu ol hojjechuudha. Ta'anii argamuu, integrity, work, delivery promise, itti gaafatamummaa, accountability isa jennuun sana, amanamummaa, honesty, qabeenya sirnaan qabachuu, responsible stewardship of resources, gahumsa hojii goonfachuu, commitment to excellence, ogummaa'uu fi naamusa qabaachuu, professionalism and ethics, responsibleness, deebii atattamaa kennuu fi kan kana fakkaatan dhaabbilee yookiin duudhaalee kenniinsa tajaajilaa dhaabbata yookiin seektara tokko keessatti ilaalludha. Gosoota kenniinsa tajaajilaa. Tajaajilamaaf qaaman argamee tajaajilamu, bilbilaa fi imeeliin tajaajilamu, taaqaa'oodhaan kallattiidhaan tajaajilamu, tajaajilamaan ofumaa akka of keessummeessu, sirna eeyyamu, karaa gurmaa'insa hawaasaan tajaajila kennuu, ummanni gurmaa'insa adda addaa akka hundeeffatu taasisuun rakkoowwaniif fala akka barbaaddatu gochuu fi kunniin kana fakkaatan amaloota kenniinsa tajaajilaa jalatti ramadamu jechuudha.